akka biyya keenyaatti rakkina hedduu keessa jiru. Fakkeenyaan isinii kaasa. Biyya Arabaa warri baqatu. Liibiyaa jedha, Saawudii jedha, Imaaraati jedha, biyya Arabaatti warri yaa'u parsantiin 90 wali muslima. Maaliif muslimni akkana ta'e? Maa uummanni biraa maaf iyyaane? Maaltu hanqate? Dhaabbattan ilaaluu qabdu. As dabalatee Baaleerra, Arsiirra, Jimma dhaqaa, Walloo dhaqaa bakka hedduu muslimati yaa'a. Ijoolleen keenya achitti duute, achitti dhumte, biyya alaa yaa'u. Maaltu argame? Maaluma biyya yaasaara? Waa lama. Tokko rakkina dinagdeeti. Lammaffaamu achi wanni jiru sun kana caalaa jedhamee propaagandaa dalagamee dallaalaan haa ta'u, feesbuukiin haa ta'u, maaliin haa ta'u, waan adda addaatiin haa ta'u kana. Yoo dinagdee ilaallee ummanni Itoophiyaa guddataa deemaara. Lakkoofsi Itoophiyaa keessatti kan ummataa lakkaawamee akka Awurooppaatti bara 2005. Bara 2005 lakkaawamee ummanni Itoophiyaa miliyoona 74.6 ture. Waggaa 19 hadhaa lakkaawame. Har'a 2025 galee Awurooppaadhaan. Waggaa 20ffaa keessa galaaraa jechuudha. Waggaa 20ffaa kana keessatti ummanni Itoophiyaa miliyoona 49 dabale. Miliyoona 49 dabale miliyoona 123 walakkaa irra gahe. Hammamtu dabale? Miliyoona 49. Akka ummataatti namoonni hundinuu rizqii razzaqameef qabaa jennee rakkina dinagdee utuu laalini qadaraan sababa goone ija keenya jala jiru waan jiru utuu argin bira baana. Akkamitti? Bara sana qotee bulaan tokko lafa hektaara 5 qaba. Akka biyyaatti yoo giddu galeessa fudhannee ilaalle bakka tokko irratti 3 qaba. Namichi hektaara 5 qabu suni bara sana ijoollee isaatii fuudhee ijoollee warra dhiiraatii tokko qoqqoode. Achumaan abbaan tokko yookaan 2 qabatee hafe. Ijoolleen sun waggaa 20 booda geesse. Maatii horattee ijoollee argatte. Isiin tokko qabdi maal irraa kenniti? Kanaafuu laftan sii kennu hin jiru achi baqadhu waa barbaadadhu dhufa. Barumsa irraa barumsa hin qabu. Waan adda addaan baranne. Kanaafuu maal inni harkaan miila qabatanii biyyuma Arabaatti baqachuu ta'e. Carraan hojii uumanii asitti biyya kana dargaggoo kana maal goonaa kaayyoo keenya keessa karoora keenya keessa hin jiru. Achiin booda maal ta'a? Namni kun hundinuu yookiin magaalaatti dhufa kaan immoo magaalaa utaalees biyya Arabaa deemu. Maal qaba? Barumsa qabdaa? Hin qabu. Afaan beektaa? Hin beeku. Maal jennaan biyya Arabaa gaariidhaa jedhama. Achitti naa darbaa jedhee yaada. Asittoo utuu waa baratee rakkina kana hiikna jedhamee carraan adda addaa qophaa'ee dargaggoon as biyya keessatti haftee yoo waa harkatti argatte malee achi dhaqxee hojii humna dalagde